qabsoo tokkummaa guddina afaan Oromoo fi eenyummaa uummata Oromoo irratti hojjetanii beeksisuu irratti namoota gahee olaanoo taphatan keessaa gaheen artistoota olaanaadha. Artistiin tokko waloloo fi yeedaloo daqiiqaa 5 tarreen quuqama saba isaa gocha diinaa sirna duguuggaa sanyii abbaa irrummaa mootummoota akkasumas aadaa duudhaa eenyummaa tokkummaa fi jaalala kan kana fakkaatan irratti hojjechuun haala bashannanaatiin kan ibsudha artii jechuun. Anis biyaan qaba biyya caaltu biyya to'oro biyya tanmumaan badhaatu aduura abboodha biyya bootowwani biyya hayyuu karaa biyya dibreewwani. Namni kun ogeessa artiin qabsaa'aa cunqurfamtoota falmaa walqixxummaa kan ta'an Dr. Kabajaa Artist Alii Muhammad Muusaa yookiin Alii Birraa jedhamu. Alii Birraan abbaa isaa Muhammad Muusaa fi haadha isaa Faaxumaa Aliirraa bara Xaaliyaaniin biyya keenya keessaa bahetti yookiin caamsaa 26 bara 1948tti magaalaa Dirree Dhawaa ganda kaabaa kan gara ganda Qoree Duubaan jiru jalatti argamtutti nama dhalateedha. Muhammadii fi Faaxumaan wal fuudhanii bara 5tti Aliin dhalatee amata 3tti wajjin jiraachuu dadhabanii adda deeman. Yeroo tanaa abbaan Alitti waan cicceef Faaxumaa odoo hin jaalanne ilma isaa abbatti dhiiftee ejersa gooroo biyya itti dhalattee guddatteetti deebite. Haalli kun Alii abbaa malee haadha dhabaa isa godhe. Haa ta'u malee Rabbiin adaadaa isaa Mariyaamaa Muusaa obboleetti abbaa bakka haadhaa isaaf buuse. Abbaan Alii Muhammad nama ogummaa hojii harkaatiin beekamudha. Hojii tanaan nama shaarika baaburatti mindaawee jiraata. Sana biratti kontraata hojii tan bobaa bishaanii manneen galchuu fi bakka cabee tolchuutiin bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa waliin qabuun nama jiraatudha abbaan Alii Muhammad. Haala kanaan Aliin isa tokkicha haadha malee guddisuu murteeffate.